Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftan guyyaa har'aa viidiyoo kan biraatti walitti deebinee jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma thumbnail irraatti argitanii seentan nama tokko affeeruudhaan doolaara tokko yookiin immoo birrii 170 ol kan nuuf kaffalu weebsaayitii haaraa tokko waliin barsiisa. Weebsaayitii kana jalqabarraa kaasanii hanga xumuraatti akkamittiin akka galmootanii fi akkamittiin akka nama affeertan baalaansii keessanillee akkamittiin akka cheekii gootan tokko tokkoon kan isinitti argisiisudha jechuudha. Liinkii weebsaayitii kana barreeffama viidiyoo kanaa jalatti argachuu dandeessu yookiin immoo Telegram channel kiyya jala isiniif nan ka'a. Telegram channel kiyya jalatti argattu jechuudha. Telegram channel kiyya argachuuf jalqaba gara Telegram keessanii ni dhuftu. Kana booddee Kiyyaa tek jettanii harkanaatiin search ni gootu. Per refer $1 kan jedhu bakka kana yookiin immoo birrii 170 kan jedhu bakka kana jira. Liinkii immoo bakka kana qubaan itti akeeka isiniif kaa'een jira. Liinkii sanarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Akkamittiin akka galmooftan har'a tokko tokkoon isinitti nan argisiisa jechuudha. Erga haala kanaatiin dhuftanii booddee barreeffama kana dubbisuu ni dandeessu. Barreeffama kana kan isaan kaa'an dubbisuu ni dandeessu yoo barbaadan hanga xumuraatti gadi buutanii. Kana booddee maal gootu galmaa'uudhaaf erga liinkii kanaatiin seentanii dhuftanii booddee bakka kanaatii get early access kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee bakka kanaatii wantoota sadii akkasiin guutan isin gaafata. Jalqaba irratti fuul neemiidhaan maqaa keessan hanga akaakayyuutti ni guutu jechuudha. Maqaa keessan isa normaalii guutuu qabdu. Akkasumallee maqaa yookiin immoo iimeelii keessan bakka kanatti akka guutan isin gaafata. Iimeelii keessan bakka kanaatii maal gootu ni guutu jechuudha. Iimeelii sirrii yookiin immoo iimeelii bilbila keessan irraati itti fayyadamtan. Sababiin isas koodii iimeelii keessan irratti waan isiniif erguuf iimeelii keessan isa sirrii guutuu hin dagatina. Akkasumallee WhatsApp phone number kan jedhu bakka kana jira. Lakkoofsa itti WhatsApp banatan bakka kanatti guutu. WhatsApp hin qabne yoo ta'e banachuu dandeessu. Sababiin isas booda koodii wayii isiniif erguu waan danda'uuf WhatsApp phone number gatii jedhuuf WhatsApp phone number keessa yookiin lakkoofsa itti WhatsApp banatan bakka kanatti guutuu hin dagatina. Lakkoofsa gaafa guutan bakka kanatti duwwaa 9 yookiin duwwaa 7 jettanii guutuu osoo hin taane ida'uu 25 tokko jettanii sana booddee lakkoofsa bilbilaa keessan 9 yookiin 7 jettanii itti fufuu dandeessu jechuudha. Erga haala sanaan guutanii xumurtanii booddee gara gadiitiin join wait list kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee OTP yookiin immoo one time password isiniif erga iimeelii keessan irratti iimeelii keessan irraa one time password keessan koppii gochuudhaan fiddanii bakka kanatti ni guutu jechuudha. Sana booddee gara fuulduraatti isin dabarsa. Haala kanaan erga dhuftanii booddee inter OTP kan jettu bakka kana jirti. OTP keessanii fiddanii bakka kanatti guutu jechuudha. One time passwordin kun bakka kanatti akkuma argitan haala kanaatiin naaf ergamee jira. Al tokko ishii kana koppii nan godha. Ergan koppii godhee booddee bakka browserii kiyyatti deebi'ee maal godha bakka kanatti ishii amma koppii godhe kana paste nan godha. Sana booddee verify OTP kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii irratti nan tuqa. Kana booddee maal na jedha gara oliitiin email verified successful naan jedhee na dabarsa jechuudha. Gara fuulduratti kan koo jalqaba gatii galmaa'ee jiruuf haala kanaatiin na dida. Kan keessan garuu hin galmoone yoo ta'e gara fuulduratti isin dabarsa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida kunoo bakka kanaatti akkuma argitan viizaa kaardii yookiin immoo kaardii isiniif laata jechuudha. Virtual kaardiidha. Kana booddee bakka kanaatiin immoo this is your referral link kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii koppii gochuudhaan namootaaf share ni gootu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan namootaaf share gootanii akkamittiin akka nama meeqa akka affeertan immoo akkamittiin akka adda baafatan isinitti nan hima. Jalqaba haala kanaatiin isiniif dhufeera yoo ta'e maal gootu al tokko ishii kanarratti tuquudhaan kana booddee open in Chrome browser kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee maal gootu bakka kanaatti al tokko ishii kanarratti ni tuqxu. Sana booddee ishii kana koppii godhachuudhaan deebistanii paste ni gootu irratti. Kana booddee bakka kanaatii maal gootu ishee wait list jettu kana al tokko bakka kanaatii irratti ni balleessitu. Kana booddee haga kanaa qofa erga hambistanii booddee bakka kanaatii go kan jedhu jira. Isarratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee akkuma argitan haala kanaatiin isiniif dhufa. Erga haala kanaan isiniif dhufee maal gootu sarara sadii bakka kanaatti bakka xiyyaan isin agarsiisu kana sarara sadii kan qabdu jirti. Al tokko ishii irratti tuquudhaan maal gootu bakka kanaatti invite kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii irratti tuquudhaan bakka kana maal godha iimeelii keessan isin gaafata. Iimeelii keessan galchuudhaan check rewards kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Kana booddee checking nuun jedha. Erga checking nuun jedhee booddee kunoo bakka kanaatti akkuma argitan earnings jedhee bakka kanaatti doolaara 30 naan jedheera. Nama meeqa akka affeeramu bakka kanaatti nama 30 jedhee naaf kaa'eera. Kana jechuun nama tokkotti doolaara tokko naaf kaffalaa jira yookiin doolaara tokko naaf kennaa jira jechuudha. Weebsaayitiin kun weebsaayitii haaraa waan ta'eef amma ammatti payment methodin yookiin immoo karaan kaffaltii ittiin nuuf kaffalu addii irratti hin godhamne. Apdeetiiwwan garaagaraa apdeetiiwwan hedduun gara fuulduraatti ni jiraatu. Apdeetiiwwan gara fuulduraatti jiraatan kan immoo hunduma isaaniiyyuu tokko tokkoon yeroo isaan gadhiifamanitti maal godha
telegiraamii kiyya irratti waan isin beeksisuuf telegiraamii kiyya join gochuudhaan hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kun immoo akka isin fayyadeeru abdii nan qaba. Yoo viidiyoon kun isin fayyadeerate immoo laayik gochuudhaan akkasumallee subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.